Let's start. Update diidhaa hordofaan jira. Dhagaheera gurraa qabaa. Informationiin kun na bira hin dabarre jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? I'm in the loop. I'm in the loop. Prepositional phrasing kun maal ibsiti? Updated ta'uu keenya yookiis immoo informationii sana gurraa qabaachuu keenya ibsiti jechuudha. Nuyi haala yeroo yaa ta'u informationii waa'ee waan sanaa wajjiniitiin jirra jechuudha. Nu bira hin dabarre jechuudha. So akka kana jechuu yoo barbaanne I'm in the loop or I'm updated jechuu dandeenya jechuudha. So I'm in the loop jechuu maal jechuudha? Hordofaan jira dhagaheera jechuudha. So akka kana jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Can you say it with me? I'm in the loop. Good. I'm in the loop. Yoommoo waan haaraan yoo jiraate yookiis immoo information haaraan yoo jiraate natti himi na bira hin dabarsini jechuu barbaanne immoo in the loop kana fayyadamni maal jechuu dandeenya? Keep me in the loop. Keep me in the loop or keep me updated. Keep me updated jechuu dandeenya jechuudha. Maal jechaa jira? Waan haaraan yoo jiraate yookiis immoo wanti adda ta'e ni information yoo jiraate natti himi. Just up to date ta'uun barbaada. Information sana miss gochuun barbaadu. Kanaafuu information yoo jiraate natti himi waan haaraan yoo jiraate natti himi enne jechuu yoo barbaanne in the loop ishee jettu kana fayyadamuudhaan keep me in the loop or keep me updated. Keep me updated jechuu dandeenya jechuudha. Waan haaraan yoo jiraate immoo isatti himi. Isuma nutti himi jenne kana waan haaraan yoo jiraate isatti himi yookiis isheetti himi jechuu dandeenya. So subjectii achi keessatti fayyadamne sana jijjiiruutiin isa me jedhu sana himiitiin bakka buusuutiin keep him in the loop. Keep him in the loop jechuu dandeenya jechuudha. Keep him in the loop jechuun waan haaraan yoo jiraate isa hin dabarsiini itti himi jechaa jirra jechuudha. Great. So waan haaraan yoo jiraate isatti himi jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? Say it with me. Keep him in the loop. Keep him in the loop. Good. So kana fayyadamne waan haaraan yoo jiraate isatti himi jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni waa'ee doolaraa dhagaheera gurraa qabaa. Waan kamiyyuu haa ta'u informationii waa'ee yookiis immoo haasaa oduu waa'ee doolaraa ilaalchisee dhagaheera inni jechuu barbaanne he is in the loop about dollar. He is in the loop about dollar jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun waa'ee doolaraa dhagaheera inni gurraa qabaa. Exchange rate isaa yookiin currency isaa dabaluu xiqqaachuu haa ta'u maal haa ta'u inni waa'ee doolaraa dhagaheera jechuu barbaanne he is in the loop about dollar. He is in the loop about dollar. So in the loop isheen jettu kun asitti maal ibsite jechuudha? Being informed, being updated ka jettu sanadha jechuudha. Gurraa qabaachuu yookiis immoo updated ta'uu keenyadha jechuudha. Inni ka biraan immoo prepositional phrase nuyi har'a ilaallu dhoksaatiin yookiis immoo seeraan ala seeraan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Under the table. Under the table. Kana jechuun akkuma kanatti normaalii mayyuu gaafa ilaaltan under the table jechuun dhoksaatidha jechuudha wantichi. Teebilii jalaa jechuudha. Teebilii jalatti ta'e wantichi yookiis immoo teebilii dhoksaatidha yookiis immoo seeraan aladha icciitiitiin karaa seeraan taanee yookiis immoo karaa sirrii hin taaneetiin ta'eera jechuudha. So under the table jechuun dhoksaatiin yookiis seeraan ala yookiin immoo al seeraa jechuudha. So under the table kan jettu kun maal ibsiti? Dhoksaatiin icciitiitiin jechuudha. Fakkeenyaaf nuyi waa'ee ishee dhageenyeerraa. Nuyi waa'ee ishee dhageenyeerraa jennee afaan Ingiliffaatiin dubbachuu barbaanne maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Afaan Ingiliffaatiin nuyi waa'ee ishee dhageenyeerraa. Waa'ee ishee dhagaheera, waa'ee isaa dhagaheera, waa'ee isaanii dhagaheera hin jenna baay'inaan. So afaan Ingiliffaatiin nuyi waa'ee ishee dhageenyeerraa gurraa qabna jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a.
Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Oro English, your perfect choice. Good. Fakkeenyaaf dhoksaatti hojjete. Dhoksaatti hojjette. Dhoksaatti hojjette. Ati waan kana dhoksaatti hojjette jechuu barbaanne under the table kan jettu sana fayyadamuutti maal jechuu dandeenya? Maal jechuu dandeenya? You did it under the table. You did it under the table. Say it with me. You did it under the table. You did it under the table. Dhoksaatiin yookiis immoo karaa seera hin taane waan kana hojjette malee karaa sirrii miti jechaa jirra jechuudha. You did it under the table. You did it under the table. Kana jechuun dhoksaatti iccitiitiin hojjette jechuudha. Kun immoo seeraan ala raawwatame. Wanti kun seeraan ala raawwatame jechuu barbaanne immoo maal jenna? Under the table kana fayyadamuutiin. You can try. Great. It's done under the table. It's done under the table. It is done under the table. It is done under the table. Waannichi teebilii jalatti ta'ee ol hin baane dhoksaatiin iccitiitiin jechaa jirra jechuudha. It is done under the table. It is done under the table. It is done under the table jechuu dandeenya jechuudha. Kun waannichi dhoksaatiin iccitiitiin yookiis immoo karaa seeraan alaa akka ta'e dubbachaa jirra jechuudha. Faallaa isa kanaa immoo prepositionii kabiraan kan nuyi har'a ilaallu mariitiin. Mariitiin. In opposite to under the table, if it is done on the table, just we can say it is disclosed in mariitiinidha. Waan ifa jirudha jechuudha. So mariitiin jechuu barbaanne immoo discussioniitiin jechuu barbaanne immoo maal jenna? On the table. On the table. Say it with me. On the table. Teebilii irratti mari'atamee discussed ta'eetidha jechuudha. So mariitiinidha wantichi jechuu barbaanne immoo prepositional phrase kana fayyadamuutiin on the table. On the table. On the table jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Mariitiin hojjenne. Mariitiin hojjenne malee dhoksaatti miti jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jenna? We did it on the table. We did it on the table. We did it on the table. Mariihanneeti irratti mariihanneeti hojjenne mariitiin malee dhoksaatti miti. Just it is done on the table jechaa jirra jechuudha. We did it on the table. Teebilii irratti hojjetame jechuun mariitiin discussed gooneeti irratti yaada wal jijjiirreeti jechaa jirra jechuudha. So we did it on the table. We did it on the table jechuun maal jechuudha? Mariitiin hojjenne jechuudha. Mee irratti haa mari'annu jechuu barbaanne immoo prepositional phrase ammaa kan on the table ka jettu fayyadamuutiin maal jechuu dandeenya? Let's make it on the table. Let's make it on the table. Mee irratti haa mari'atamu wanti kuni. Mee irratti haa mari'atamu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? Let's make it on the table. Say it with me. Let's make it on the table. Let's make it on the table. Great. 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 So akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Akka kana jechuu dandeenya jechuudha. Let's make it on the table jechuun irratti haa mari'annu. Mee irratti haa mari'annu jechaa jirra jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin waa'een haala gabaa ammaa irratti mari'atamuu qabaa. Yookiis irratti mari'achuu qabna jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a. Waa'een haala gabaa ammaa waa'een infleeshinii ammaa kun irratti mari'atamuu qabaa jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan koomentii jala nuuf kaa'a.
Thank you.